akkam jirtan kabajamtootaa fi hordoftoota YouTube channel keenya nageenyi keenya kan kabaja bakka jirtan hundatti isin haa ga'u isinin jedha. Egaa har'ammoo waan ajaa'iba lama qabadhe isiniif dhufe jechuudha. Isaan keessa jechuudha mobile keessan irratti akkaawuntii garaagaraa bantan. Fakkeenyaaf akkaawuntii Facebookii, akkaawuntii TikTokii, YouTube fi Twitteras ta'ee akkaawuntii kamuu mobile keessan irratti yeroo bantan jechuudha paaswordii isaa irraanfachuu dandeettan jechuudha. Password kamu mobile keessanitti qabantan jechuudha yoo irraanfattanii isin jala bade fakkeenyaaf password TikTok keessanii beekuu yoo barbaadan password Facebook keessanii beekuu yoo barbaadan yoo isin jala bade salphamatti osoo forgetting gone osoo olii fi gadi ooftanii hin cinqamne salphamatti karaa kamiin akka argachuu dandeettan isin agarsiisa jechuudha. Kana qofaa miti kan biraan mootu jechuudha. Mobile keessan isin jala xalafamuu fi isin jala xalafamuu dhabuu isaa kan isin agarsiisu application ajaa'ibaa kana appii tokkichi san qofa irratti buuftanii salphamatti rakkinna mobile keessan irraa tasa isin mudachuu danda'u yeroo masan application isinitti mul'isu yookaan isin agarsiisu isin agarsiisa jechuudha. Kanaafuu video tan hanga dhumaatitti xumuraa namoonni YouTube channel keenya kanaaf haara taatan immoo subscribe gochuu hin dagatinaa warri maatii taatanii nu bira jirtan immoo yeroo eegaltan like godhaatee eegalaa isin jedha. Egaa hanga dhumaatitti na hordoftan jechuudha. Egaa amma jechuudha gabaabumatti password mobile keessan irraa isin jalaa bade ka akkaawuntii fakkeenyaaf ka Facebook haa ta'u ka Google haa ta'u ka TikTok haa ta'u akkamitti akka argachuu dandeettan isin agarsiisa jechuudha. Egaa maal gootan gara setting keessanii seentan jechuudha. Setting mobile keessan irra jiru jechuudha. Erga haala kanaan setting keessan keessa seentanii maal gootan gadi siixanii akkana gadi siixanii Google bakka jedhu gadi tuuxan jechuudha. Sana booda erga haala kanaan Google keessan keessa seentanii jechuudha. Kunoo asitti manage your Google account tan jedhu tana yeroo takka haala kanaan isii tana gadi tuuxan jechuudha. Erga haala kanaan isin dhufe maal gootan gama gubbaa irratti akkana gara as harkiftanii security bakka jedhu tana yeroo takka gadi tuuxan jechuudha. Kunoo haala kanaan jechuudha. Sana booda erga haala kanaan isin dhufe akkatti ol harkiftan jechuudha. Kunoo asitti jechuudha. Kunoo password manager tan jettanii yeroo takka haala kanaan isii tana gadi tuuxan jechuudha. Sana booda kunoo haala argitan kanaan akkaawuntiiwwan mobile kiyya irratti banee guutumaan guututtu asirra jiran jechuudha. Kanaafuu password kiyya asuma argachuu danda'a. Fakkeenyaaf mee Facebookii kan jedhu kana kunoo facebook.com jedha to account jedha. Isin galee kanaafuu mee akkana gadi tuqa jechuudha haala kanaan. Egaa haala argitan kanaan kunoo akkaawuntii Facebook kiyya badetti baasee as kaa'ee jira jechuudha. Kanaafuu kunoo Gmail kiyya gubbaa jira password kiyyas kunoo bakka kana jira jechuudha. Kanaafuu mallattoo ijaatan yoo irraa kaase jechuudha password kiyya hin mul'ata jechuudha. Kanaafuu password kiyya isinitti mul'isuun barbaadu jechuudha. Kanaafuu haala kanaan gadi tuuxan gabaabumatti mallattoo ijaatan gadi tuuxan password kiyya argadhee jira jechuudha. Kana qofaa miti. Uf duuba deebina. Kunoo wantoota asirratti bane kana fakkeenyaaf amma kunoo akkaawuntii Google asitti agarsiisee jira jechuudha. Kanaafuu Google kiyya haala kanaan gadi tuqa. Kunoo asittis Google kiyyas kunoo bakka kanatti agarsiisee jira jechuudha. Kanaafuu mallattoo ijaatan yoo irraa kaase gabaabumatti password kiyya argadhee jira jechuudha. Kanaafuu karaa qaxxaamuraatiin gara biraatiin jechuudha salphamatti password mobile kiyya irratti banee irraanfadhe na jalaa bade asiin argachuu danda'ee jira jechuudha. Kanaafuu haala kanaan salphamatti password fi akkaawuntii keessan guutumaan guutuu kun as kaa'ee jira jechuudha. Password mobile keenya irraa nu jalaa bade haala kanaan argachuu dandeenya jira jechuudha. Egaa haala kanaan itti fayyadamuu dandeessan kun hundi akkaawuntii an asirratti banee asirratti dhiisedha. Kanaafuu haala kanaan salphamatti karaa gabaabaa kanaan password nu jalaa bade argachuu dandeenya jira jechuudha. Egaa amma mootu kaanitti isin dabarsa jechuudha. Ka itti aanu mootu mobile keessan yoo namni tokko isin jalaa xalafee jira ta'e yookaan immoo rakkoon tokko mobile keessan keessa seenee jira yoo ta'e yeroo sanitti application isin agarsiisuu danda'u isin agarsiisa jechuudha. Egaa maal gootan gara Play Store keessanii deemtanii achirraa akkasitti buufachuu dandeettanii fi maqaa isaa wajjin achi isin kaa'e jechuudha. Egaa mee Play Store keessan keessa seentan jechuudha. Erga haala kanaan Play Store keessan keessa seentanii maal gootan gama gubbaa irratti jechuudha Bitdefender free jettanii barreessitan kunoo haala kanaan jechuudha. Haala kanaan barreessanii search gootan jechuudha. Sana booda kunoo haala argitan kanaan isinii dhufa jechuudha. Bitdefender antivirus free kan jedhu kana jechuudha. Kanaafuu application kana ni buufattan jechuudha. Ani buusee qaba waan ta'eef isin immootu ni buufattan jechuudha. Sana booda erga buuftanii gama keessatti deebinee wajjin ilaallamee hojii isaa jechuudha. Egaa kunoo haala argitan kanaan bakka kana jira jechuudha. Antivirus free jedha jechuudha. Kanaafuu haala kanaan erga dhufe mee fakkeenyaaf akkamitti akka itti fayyadamuu dandeenyu isin agarsiisa jechuudha. Application kana gadi tuqa jechuudha. Sana booda erga haala kanaan gadi tuqne maal goona gama gadhaan turatte jechuudha. Agree tan jettanii yeroo takka haala kanaan gadi tuqne jechuudha.
Sana booda gadi siinee gama qadhaan irratti enable protection tan jettanii yeroo takka haala kanaan gadi tuqna jechuudha. Sana booda haala kanaan erga nu dhufee gubbaa irratti scan tan jettanii yeroo takka haala kanaan tuqna jechuudha. Scan device tan jechuudha. Sana booda haala kanaan erga dhufee bakka tanatti enable goona jechuudha. Storage tan jechuudha. Sana booda asitti allow tan jettanii yeroo takka haala kanaan gadi tuqna jechuudha. Sana booda haala argitan kanaan kunoo scan godhaa jira jechuudha. Scan godhaa jira kunoo asitti application mobile kiyya jiru application 50 jechuudha. 50 kanneen keessaa karakkoo qabu tokko tokkoon adda baasee fide jechuudha. Egaa mee hanga scan godhee xumuru ni eene jechuudha. Egaa haaluma argitan kanaan kunoo asitti jechuudha rakkina mobile kiyya jiru keessaa waa saditu jira jechuudha. Rakkoon application 50 keessaa sadi rakkoo qaba jechuudha. Kanaafuu bakka diimaa mallattoo diimaa kana jechuudha yeroo takka haala kanaan gadi tuqa jechuudha isa. Kanaafuu haala argitan kanaan kun asitti rakkinni mobile kiyya jiru yookaan wantoota aappiiwwan sadiin kunniin mobile kiyya xalafanii jiran jechuudha. Rakkinni mobile kiyya jirudha jechuudha. Kanaafuu adda baasee asirra naa kaa'ee jira jechuudha. Kunoo haala argitan kana bakka sadi jira jechuudha. Sadiin kunniin rakkinni mobile kiyya irratti fiduu danda'a jechuudha. Kanaafuu yookaan kanam na jala xalafanii jiru jechuudha. Salphamatti argadhe jira jechuudha. Sana booda maal gootan asitti kunoo mallattoo delete jettan agartanii isii tana haala kanaan gadi tuqa jechuudha. Delete godhee kunoo haala kanaan balleessa jechuudha. Ka itti aanus haaluma kanaan kunoo akkana godhee delete godha jechuudha. Ammas kaanis ka haala kanaan delete godhee xumura jechuudha. Kana booda mobile kiyya haala kana yoo ka hordoftaate namni tokko mobile kiyya xalafuu hin danda'u jechuudha. Salphamatti gabaabamatti jechuudha. Kabajamtootaa fi hordoftoota haala kanaan salphamatti mobile keessan gabaabamatti jechuudha hordofuu rakkoon tokko akka irra hin geenye jala deemtanii hordofuu ni dandeessan jechuudha. Kanaafuu kabajamtootaa fi hordoftoota xumuree jira. Yoo isinitti tole like godha akkasuma mootu namoonni YouTube channel keenya kanaaf haaraa taatan subscribe godha isinin jedha. Ammaaf xumuree jira. Yeroo biraa wantoota babbareedaa qabadhee isiniif dhufa nagaa naa ta'a.